wanni takkitti dhumatu maali beektaa asliin akkana mucattii eenyu achi baay'ise Muzambil maatii biyyaa qaba intaloon kun bara fira qaba intaloon kun obboleeyyan qaba intaloon kun fira qaba asuma cufaa deema torbee arraa intaloon haa bahuu baattu waan tahaa gaafsan laalla haga si dubbiin asliidha wallaahi daqiiqaa takka tasliin tahaa katana baas beere jira taayibo intaloon waan takka taateen jirtu aramni fuudhee ijoolleen itti waltee maal jettiin bakka wayii kaa jettiin biyyoon baxaaniyaa kumbulee ele seentee siree abbaarra ol baatee rafaa jirti yoo rama saakan wallaahi rafaa jirti shabakaa qofarraa cufaan isin taatee jiru birii ittiin Sete firoomsa mucattii dhagaasitti ma mucattiin kara dhiira fakkaattii jiran nyaatee dhuydee uffata jijjiratee ma durba fakkaattee wannaa uffattee waan gurraacha wannaa ka uffata kan uffattee nagaa jirti sa'aa tokko dura ani xiqqii keessatti takka gabaafatu warri misi jara dhaggeeffadhu kiloo fedhansa biyya qaalii isa waan tokko dubbadhee akkuma firoomsaan dubbate mi'uuti qabadha dhaggeeffadhu. Ayah si Ramza wani singgah Ramza yang tumbat Itu pada boy kadi wallahi Ramza ka dubbatan isin dhaggeeffata dhaggeeffadhu dubbadhee doombiri jarraa dabarsa an tokkoffaa dhaggeeffadha firoomsaan akkas jedheemi jarana yaada furmaataa yoo barbaanne yoo lubbuun miskiinaa garaa isin nyaatte wallahi an kun riyaala 1,000 uf qabe nama 70 bichaa naa barbaadi baaliyyoo mucaa kana birri kennine arabicha kafallee mujatti baa kijiba wallahi atu Ramza hattu wali galta kuma 70 kijiba hattu birri kuma kennite kuma 70 nge yakabu den kijiba birri kuma 70 ya kene ada birri barbada wallahi birri isa kana yuner kaniner kan gabu saner gari kanuma yuner kene ada birri barbada kene ada birri sambusa barbada kene ada birri kuma sabu ta kene atete batmati kijiba Dombiri kan nama mudara. Dombiri tumbat. Ilaamu waan goonu uummata keenya baay'ee haasa'itanii simmartuu haasaa nan bisne yoo anummaan hafeef taate malee dubbiin hin hafne jettee Oromoon. Amma dubbiin akkana mucayyoo namni harkaa qabu Muzammilima akkuma Ramzaan Faayyuu jedhan. Yoo mallaqallee irra barbaade mallayni 70 Muzammiliin irraa haramni qabullee hin jirtu jedha. Dhugama rabbii tana dubbanna. Muzammil mallaqa yoo gartee Oromoon tuni walitti baay'atte kunoo kalee irraa dheengaddarraa mucayyoo tana namni 20 ta'a 30 achi jala ta'a 500 Muzamminuu dhufee ol galchimee baaliyyoo nama tokko wallahi billahi haa galu mana ke yang jual no wadio dia agar Muzammil mal kode ayah analle dulu kana tu banna agar lodi sar no galalle mawa dijamar isamiti userida isamiti abba daga ata ume koy Muzammil mana Isamir ka kaba lombiri tifufi kana afu amma wani tahu ka bo ka beita mucayyoo amma akka jarri ta'e natuun asirra teettee akka mubaarak fa'aa seeraan akkana goona maarii goona seerri daqiiqatti akkana godhaa jedhu sunillee sanillee dagadhaa seerri su'uudii ka dalagu yoo su'uud irratti yakki dalagame no dombir ajiran konge kono dombir wala gaji dubbii isin dubbii nama beeku Shapanaan deemin gaa dubbii Jarra isaa bitatu waa dubbatu jarra keessatti jarra dubbatu. Maal taatan jarra na obsaa biyyatan walumaan jirra numarti nu maal taatan. Taappi godha amarti keessa maal ta'e jira jettee nama goona waa'ee boleetti jedhee kan godhama taappi godhu. Membarii ta'e. Dubbiin akkami beeytaa baaliyyoo kiyya yoo su'uud irratti rakkoo wayii ka dalagamu taate daqiiqaa 5 miti sekondi irratti mootummaan bakka fedhee sii baasa. Yoo garuu Itoophiyaan ofii waan fedhe walirra dalage namni dantaa sii qabu hin jiru. Yoo sanuu namni seera qabu wayii jala sii deemee waan san achi rakkoo keessaa si baasisiisuu barbaade malee akkuma amma jedhan waraqaa akkana goonee achi maali goonee tiniin achi hin qabnaan kuni dantaa nama keenyarraa hin qaban nama keenyarraa dantaa hin qaban yoo nama isaanii kataatu taate immoo yoo ati milmee waraantee dhokatte bakka sanii si baasisiisan jarre dhugaa walitti himanii bakka aduun namatti dhiite bulu wayya mucaan ammoo tuyyuu wanni kun isaafillee ardaa isaatiifillee maqaa isaatiifillee gosa isaatiifillee hin ta'u Oromoon guutuun laalaa jirti argaa jirti. Waan kana dhiisee mucayyoo tana ima baasee ummatatti as baasee yooma waa itti baasellee jedhee akka amma jedhu kan agartee humaa gana jedheetiniin afaan qabatee dubbatu kanarra kabajaadha waan isa madaalu waan fakkaatu wayii yoo gaafate wayya malee ummata akkuma nama gartee nama dallaal dalaguu tokkotti yoo akkasi gaafate malee akka inni xiqqoo hin fokkata. Garuu ammoo akka isin jettan kana mucattiisan achii fuusisiifna amma ambaasiin achii fuudha wanni jedhamu kun jarana. Biyya kana keessatti
nama Suudii yoo tuyite rakkoo fedhan qilee feete keessaa dhaqanii si fuudhan yoo jechaanuu ati Suudii tokko waa jette abbaa biyyaatiin. Garuu ufii keenna ammoo waan fedha yoo wal godhan bar wanni viidiyoodhaan asirratti ummanni guutuun argaa bahee bara dantaa nutti hin qaban. Sanii waliin qabatu. Muzammin nama firoomsa wallahi Muzammil ragaa wadi. Doombir jechuun nama sirbii danda'udha. Dhaggeeffadhu firoomsa. Doombir koi makiinaa gaafa koi Doombir kan jettu illee dhaggeeffadhu yaa shan muuzicha kareef naa rabsutti dhufe. Doktor Loofiin kunooti waan mucaa keenya gaafa harargeen goote haa himu kunoo mucaa nuti as finnee kunoo wanni hin jiru as taayifiin itti himi Doktor Loofiin. koi ila doombir dhaggeeffadhu gaafa ila kana anillee bara waan wal dhaggeeffataa jiru. Toloobi magaa toloobi shabaka si qabe tokkoffaa dhaggeeffadha dubbii shaffanina jarana wani nafsee namaati tokkoffaa mushawwarruyyuu yakka namtichi kun mucattii tanayyuu bakkee achii baase yoo jedhanii itti yakkaniyyuu daqiiqaa takkatti fuute jarana wallaahi billaahi gadi qabaa fuudhanii itti kennanii bakka barbaadanii wannaa godhan nafsee namaatitti immoo arabni kuni kana kuni sanii hin qabu wanni